Uummanni waataa naannolee keenya 47 keessaa kudhanii ol keessa jiraatan. Garuu mootummaan keenya akka sabaatti waan hin galmeessinii fi lakkoofsi isaanii sirriitti hubachuun rakkisa. Waan birri waati kas ilaata. Sensaasiiti midhaasa. Waati beeti maliindii ta'an barannee waati garseenii taate barannee waati gaarisaa barannee waati shooloo barannee waati mandeeraa waati moyyaalee jiru waati saavoo jiru waati sauti kosti. Lakkoofsi isaa waan guddaa mo'amoonni alfu laminge. Sababni biraa lakkoofsi isaanii hin beekamnee fi uummatum kan irraa maddaa jetti manguddoon isaanii. Dhuftee ani isaan areegaati dhufetteeneet waan si dhokate. Maal an horii isaati kan an areegu. Akkasumas himu. Dhufte waati ani isaan lakka. Si fedhanu. So if you are going to know the census of water, Galgalan, you go in a big team like 8 to 12 people. Is an yote center Sirbi water gagamad gudaka. Sirbi water will fedik a kokol physical. Tenta beta kasa. Kasuntan if you do what arbuafe, what garisan alun jalbuni haya isan beta. Ana magami. Sume belu ana majatke, sume belu ana matolba. Hesabu karani kan barefat. Akitu fenenti. Silate. Keenya malee Itoophiyaa keessallee tumanii kun bal'inaan akka jiru himama. Abbaan Gadaa Tuulamaa Goobana Hoolaa ammaan dur gaaf dubbisneetti gosti waataa lakkoofsan xiqqoo taatullee gosoota hangaftaan keessaa tokko ta'uu hima. Oromiyaa keessatti bakkeewwan akka Qooqaa, Waanjii, Maaqii, Godina Arsii fi Godina Boorana keessatti faffaca'anii jiru. Gamkaaniin aadaa Oromoo keessatti waatii sirna aadaa akka guddifachaa, moggaasaa fi gumaa irraatti yoo hin jiraanne guutuu mitii jedhu. Dabalataanis namni badii balleessee baqatee da'oo gaafatu manna waataa ture jedhu. Namni kun baqatee man waataa seenee yoo jedhame haaloo irratti hin ba'amu jedhu.